Kamooltammaati chaanalii keenya bagana kan dhuftanii haala mala chaanalii kanarratti kan isin agarsiisu akkamiin viizaa kaardii yookaan maastarkaardii onlaayinii kaffaltii adda addaa onlaayinii raawwachuudhaaf akka isin gargaaru isinitti agarsiisa. Tutoriaalii keenyaatti nu wajjin tura. Chaanalii keenya like, share, subscribe gochuun irraanfatina. Kana dura sababa policy violation yookaan immoo reused contentiitiin chaanaliin keenya adabamee ture. Amma immoo chaanalii keenya kana bakka duraan turetti deebisuudhaaf qarqarsa keessaniin gaafadha. Video keenya hundeessa hamma dhumaattiidha. Yoo dandeessan share, like godha, subscribe godha. Kan itti aanu immoo akkamiin viizaa kaardii yookaan maastar kaardii akka argachuu dandeenyu turaan isin agarsiisa jechuudha. Kana dursee fakkeenyaaf viizaa kaardii yookaan immoo maastar kaardii kana durayyuu biyya keenya keessa iyyuu hin jira. Akkamiin maal jechuudha? Maaliif onlaayinii kaffaluu hin dandeenye jedhanii namoonni gaafii gaafatan baay'ee isaanii jiru. Sababni kaardii biyya keenya fayyadamuuf hin dandeenye maal seetan? Ilaa yoo argitan asirratti valid only in Ethiopia jedha jechuudha. Sababni isaa baankoleen biyya keenya yookaan immoo seerri ulaagaa yookaan immoo financial process biyya keenya closed door economic policy jedhama jechuudha. Kana jechuun immoo daldalli biyya keenya qunnamtii biyya alaa wajjin internationally trade gochuu kan hin dandeenye yookaan immoo domestically qofa kan ta'e waan ta'eef kaardiin keenya yookaan immoo balansiin akkaawuntii keenya qabnu convert goonee USD dhaan yookaan immoo international currency dhaan biyya alaatti onlaayinii meeshaa adda addaa ajajuu hin dandeenyu jechuudha. Kanarra akka ka'e kaffaltiin biyya keenya keessaa yeroo baay'ee onlaayinii kaffaltiin kaffalamu baay'ee qaalii fi ulfaataadha jechuudha. Sababni gatiin meeshaalee elektirooniksii isaa baay'ee qaalii ta'eef sababa kanneeniif jechuudha. Fakkeenyaaf gatii bilbila tokko fakkeenyaaf S-Ultra yoo ilaalle doolaaraan gara doolaaraa 700 yoo ta'u garuu biyya keenya keessatti birrii maallaqa keenyatti yoo naanna'u gara 100,000 deema jechuudha. Sababni isaa gara 100,000 deemuuf black marketidhaan irree jechuudha warroonni meeshaalee kana alarraa import godhan. Kanaaf akka gatii black marketiin hin saaxilamne viizaa kaardii yookaan immoo online payment process fayyadamuudhaaf kaardii nu barbaachisa. Kaardii qabaachuun baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef har'a akkamiin kaardii kana banachuu akka dandeenyu isin agarsiisa. Hamma dhuma tutoriaalii keenyatti nu wajjin tura. Ani immoo maqaan koo Adam jedhama. Maatii naaf ta'a. Galatoomaa ammee gara tutoriaalii keenyaatti adeemna. Sababa kanarra kan ka'e gatiin meeshaalee alaa galchanii baay'ee isaanii ol ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf S-Ultra 22 yoo fudhanne S-Ultraan Samsung Ultra 22 jechuun immoo gatiin isaan internationally naannoo $558 ka'e kan jiru jira holiday irratti jechuudha. Fixed price baay'een isaanii holiday waan adda addaa discount kan qabne fakkeenyaaf fudhanne naannoo doolaara 980 jechuudha. Amazon irratti 980 fakkeenyaaf seera baankiitiin yoo hiikne baay'isine 56 qarshii 54,000 fi 800 dhufa jechuudha. 54,800 garuu haala mallaqa biyya keenya keessatti supermarketiin baay'een isaanii yookaan immoo stooriin bilbilaa baay'een isaanii meeqaan gurguru amma qarshii 90,000 ka'e amma 120tti deemu jechuudha. Kana jechuun akkam akka gatiin elektirooniksiidha baay'ee qaalii ta'e agarsiisa. Kanaafiyyuu kanarra haala kanaan bitachuu irrami dabarree ofii keenya viizaa kaardii yookaan immoo maastar kaardii osoo qabaanne akkam gatiin isaanii salphachuu akka danda'u ni agarra jechuudha. Kanaafiyyuu mee har'a akkamiin akka maastar kaardii baafachuu dandeenyu isin agarsiisa. Jalqaba irratti maastar kaardii baafachuudhaaf maal isin barbaachiseetan appilikeeshinii tokko PayPal jettanii Play Store irra deemuudhaan sarchii gootu jechuudha. PayPal jechuun fakkeenyaaf isa kanaadha. Ani nan qaba. Kun PayPal isa kanaa jechuudha. PayPal kana install gootu. Anamma video kana like, share, subscribe godha. Channel keenya subscribe gochuun wajjin tura jechuudha. Fakkeenya jalqaba irratti maal goona? Account create goona jechuudha. 3 steps sadii qaba. Step kana fakkeenyaaf seen jalqaba. Eenyummaa kee ibsitee fakkeenyaaf maqaa kee maqaa haa jennuti Adam Bariisoo jedha jechuudha. Maqaa koodha jechuudha. Accountiin banadha. Itoophiyaa. Bilbila kee galchita. Bilbila keessan ergatanii booddee nama ta'uu keessan verify godha jechuudha. Verify godhachuudha. Click to verify to verification success ta'a jechuudha. Guutuudhaan paaswordii dhuunfaa keessanii galchitu jechuudha. Paaswordii kana namni biraa beekuu hin qabne ta'uu qaba. Confirm gootuutti deebitanii
akkaawuntiin keessan prepare ta'a jechuudha. Asirratti agrimentii jechuudha mallattoo sana agrimenticha guutuu. Agrimenticha erga fiddanii booddee erga guuttanii booddee akkanatti isin fide jechuudha. Verify accountedha, enter paypilledha. Intarneetanii seenuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf verify isin gochuu isin gaafata jechuudha. Verify gochuu wanni isin barbaachisu waraqaa eenyummaa yookaan immoo source of fundii fakkeenyaaf bank statementiin tahaa waan adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf source for address verification isin gaafata jechuudha. Address verification jechuun naannoo jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf kan barataadha jedheen selecting godha. Galii keessan yaa'u income range jechuun immoo hammam akka argattan jechuudha. Ji'aanis ta'ee waggaadhas haa ta'u source of fundii fakkeenyaaf ta'e employment savingidha. Saving jettanii gootu jechuudha. Next jettu. Okay, source of fundii achi booda maal isin gaafata? Location access yaa silk bilbila keessanii gaafata. While using app jettanii access kennitu jechuudha. Update jettu mootummaan ishee isinii godhe bilbilli keessan kaameraa qabaachuu isaa selfie yookaan immoo deemuu dandeessu jechuudha. Ergasii booddee while using app jettanii confirm gootu. Yes. Achi booddee erga confirm jettanii ID keessan scan godha. Achi booddee ID card yookaan passportii ta'uu filattu jechuudha. ID card yookaan passportii ta'uu erga filattanii booddee continue jechuun kan gootuudhaaf Binance optionii filatamaadha. Binance jechuun application isa kanadha. Asirraan Binanceedhaan seentanii mallaqa asirra charge gochuu dandeessu jechuudha. Salphaadha. Maal gootan asirra Binance dhufuudhaan trade kan jedhutu jira. Trade erga jettanii booddee fakkeenyaaf P2P jedha jechuudha. Peer to peer person jechuudha. Karaa kanaan mallaqa keessan asirratti charge gootanii online kaffaltii adda addaa raawwachuu dandeessu jechuudha. Wantoota olii keenya hanga dhufaatti nu hordofaniif galatooma. Chaanaalii keenya like, subscribe gochuun hin irraanfatina. Galatooma.